Eenyu galchaa jira natti hin galchine hamcaa kana. Wanti hundi akka reedii bakka reediman jettu. Dhumarra yoo jettee rakkoon qabu eegaa fitattee waastellee rakkoon qabu. yaa እና achiin kanfariin ani immoo kanfariin isaa dhiirti takka kanfariin isaa yeroo bareeddu natti tolti kanfariin isaa sini garee kanfariin sana tamachaate amma እና amma fakkeenyan jedhee bara Oromooti yaa reediin jaalladhan jennee bara yaa Oromooti jedhee kana laala shamarranii jarjartu keessatti ilaalanii fakkeenya godhadhe reediin hidhiinsa haadha laayilaa sooma qabadheera. Astagfirullah, tunggu dulu. La ilaha illallah. Jadi kita yom dandam. Ya, koi in dandam. Astagfirullah jedheera. Inna hidhiinsa akka reedii amma kan reedii hin bareeda beektu. Hin bareeda. Na fakkeenyaan godhe malee ani jaalladhaan jenne barsiisuu naatiyya. Tasgabbaa'ee bareeddu. Kun fakkeenya. Kunoo. Fakkeenya. Sigalee. Inna akka reedii bakka akkalas injida bakka girmaa mogasiinsaa gizee nama amaalalu akka reedii gizee nama jarajanu akka reedii wayyoo wayne nisaamii Oromoo dubbiin abulti jedhe Oromoon kanaafu siduna ati inni naafin barnugaa bargaruutu siduna anatuma reedii barbaade obboleettiin kee tokko hashariyaan hanga afuritti ana obboleettiin kee rakkachuurra dhugaa rabbii يا بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم مال جرامه نكانو يدن شيكوني شيك لما بربانا بقى أشين جي لما كيسا جزء تكو أنا برا أنا دبّت دبّان حتى ميتي كأنتن دبّت يعني ريدين هجعافة أفرفودوتي سينجليدا كان بيك عندي كيسا مجرّا كيسا مكورا دارو بيجوسي كان كرنا جدو كان نجوبو كان يبدلنا تكابسيسو Fatiyaa ergasii jechuudha. Amma tu fatiyaan teerumte ani akka nama tokkotti singiliidha. Osoo teerumte qirrina jedhu garuu bicuusii kan qirrina jedhu maali? Yeroo isinitti eerumtu maala yaadaan isiinan amma dura innaa fatiyaan dhuftu reediin ammatee bira taa'u. Isiinan amanee dhiisee wal biratti dhiisee dhaqee buna danfisu waxii hojjedhu kushinaa keessa sa'aatii 2-3 turu. Sanatu fuulduree koo dhufee mucattiin kun ergasumaa waa bakka. Kanatu na goba xiqqoo malee rakkoo qabu haga afurfuutoo siingiliidhaati siin jedhee barsii eeyyame waan fuudha keetii isarraa rakkoo qabu kan fatiyaa waan na gubdeef qabdi malee isiin ati innaa siin dhuftu akkanatti ammattee fatuu koo jettee dubbistu isii ati ammattee bira teessu jechuudha. Ol fuudhee roomaansii fa'aa godha. Isa barisati fuutee akka dabaattee faanaan nuftu sana fuulduree koo dhufee na guba ergasumaa waa jirtiidha jedhee saniifani bara. Bar siduna akkasii miti sin gubiin ani ko durumayyuu maaliifan sirraa fagaadhe beektaa amma durii reedii kana baay'ee nawwa bakka nawwa gaafa reedii isaa asliif isaa wajjiniin intarviina godhanu natti tola gidduu jaraa taa'e beekaatiin reediitti hirkadha si galee. Haqabaas. Beekaatiin reediitti hirkadha nan hirkadha ittiin hirkadha reediin achi baqa wayi siduna nan baasiin bannaati qoyin fitadha miira kiyyan tuqin bannaas miira kiyyan axxaaxaama miirri koo namatti tolaa qoyin ibsadha. Inna reediin bakka namatti tola Oromoo. Oh my God. Gizee jedhee kolfufaan nama amaalala achi akkasiin godheen. Oh my God. Achiiwada. Yasiiseyaate. Lailate achiiwada reediin nin hawwaan sidunaa kana argate. Oh sidunaa she's family. Guyyaa takkanan argadha jedheen abdii godhadhe bakka. Erga kan suudinaa ta'e homaa miti jedheen abdii godhadhe taa'e suni galee. Achii booda gaafan immoo mana jiraa deemee qursii ganama nyaachuun eegale. Reediin miira keessa nagalchuu eegale. Achiin yaa rabbi siitiin harkaa nyaataa nama nyaachuun bareeda miti jedheen. Irraa fagaachuu eegale Oromootiyya. Irraa fagaachuu eegale maaliifin irraa fagaadhe beektu? Ani isa nan barbaada guyyaa takka akkan argadhu nin beeka. Kanaa jedhee bakka amma atuma reedii argadheeyyuu homaa miti maaliif? Wal hirkaa nyaataa wal hirkaa nyaachuun hin ta'u jedheen irraa fagaadhe sidunaa kana jala. Ende atuma nam hunduu aaree reedii guyyaa takkallee ta'u argachuun qaba malee maal taatan?
Hai. Kanaafuu yani balleessan qabu. Si galee. Ansi yaadeetiin irraa fagaadhe obboleessa kooti jedhe. Ani reediin arras boris obbolaa ta'uu hin dandeenyu. Haadhaan immoo abbaan. Tuni dhugaadha. Haadhaan immoo abbaan naafsi obbolummaa wayituu hin qabnu. Yaa. Kanaafuu dogongorii siiduunaa eeyyan. Yaadichi godhanaafis ta'eera. Godhanaafsi maaliidhaan eessaan obbolummaa walitti qabu. Haati koo qabra, abbaa koo qabra. Ay ready. Fatiyaan baay'ee si jaalatti baay'isoo ergitee sidu. Akka yaadeef laal. Siif jettee nurraa fagaatte. Yaa ganama qursii nyaanna hai na dura deema reediin kun bakka hin jiraami bakka utaalii ungadhu baana godha guyyaa takka oromo. Utaalii maali? Utaalii ungadhu na godhaan immoo miirri koo badaadha hin jarjara miirri koo. Taa'ii jedha. Anta manfas kutuban manfasii kiyya gattaayi jedha manfasii jaadha. Utaalii nama suraati qabu. እና መንፈሲን kiyya reedii gaafa argu baay'ee jira reedii qofaa miti manfasiin kiyya baay'ee jarjara yaa oromooti beektu garuu reedii irratti baay'ee obse manfasiin koo reedii irratti. Waalaikum salaam warahmatullah. Ay Fatih kau rembos ya kan nu urus Siubanna Fatih koo mboyin miira keessaa bahii. Mboyin baay'ee tokko. Si taraddaana ani immoo obboleettiin sin taraddaha sokkee rakkoo miti. Reediin haga baay'ee obsite sanuun ana dura osoo inni ana nan beekiniin dura kaaste hawwi taanii osoo ati hawwituu ani itti eerume dhugaa qabda. Sitti hin faradu saniifuu erga ani itti eerume sanuu ati hiriyaa kooti yeroo nu wajjin teenyu wajjin kaanu wajjin deemnu hin argita ammoo kunis miira keessa si galcha dhugaa qabda. Yaani an sirra laalu garuu chaansii kee mokkora. Reediin Na obsesii osoo inni booyin ulfaataa sidu. Haadha baateen booyi siifaa booyaneetti. Siifaa booyan ibboo halkan kana siifaa booyan maalin balleessa? Inde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راديو أركض إم بوي زمان ما كانوا في كيستي بوي أما مبافة تاجر مالي. بقى أراك يا اللي فتوسي سيفي يمين جرا كونوا لما تبلا بات مجرا. يمين جرا ما دي يا. waraabbanni sagalee koo carraakee yaali reediin haga afur fuudhu siingiliidha amma tokko anatu jala jira sadiitu hafaa fi sadan sana keessaa tokko fuudhaaf carraaqi. Fatiyaan siin carraa yaaluu wayituun barbaadu yookaan tuttaaluttaali na godhaa damma yaabbatu malee. Utaali na godhaa dadansi argee reedii koo utaali naan jedha wallaahi miirri koo badaadha. Manfasiin kan koo badaadha yaa Oromoo kiyya manfasiin koo badaadha. Manfasii mukkotaa qaba manfasii jarjara jaarsa meeqannaa malladhee manfasii kanaan namni meeqannaa fagaatee dhufe manfasii jaafarra. Kan reediitti obsee. Wallahi jettee ati waatee manfasiin maayini sila iya manfas waggaa hafuura ka hafuura nu ay waggaa manfas ay waggaa miqqamat manfasiin kiyyan jarjara oromootii ya manfas jechuun beektanii garuu hay manfas እና ሬዲ እኮ አከም ጀርታት መንፈሲ ማሊ ስለ ሚራ ጀቹዳ ስሜቲዳ ሚራ መንፈሲ ጃላቴ መንፈሲ ፊታ መንፈሲ አርገኔ ጉያ ተኮ አርገቱ ዮ አብዲን ኩተኔ ጉያ ተካ አርገታ ሲገሌ መንፈስ ጀራማ ነው መንፈሲ አፋን ኦሮሞቲ ማል መንፈስ ጀቹ ሚራ እርጋ ቁልቁሎ ከየረሙሳር አይዋ አጃጆተ ሲት Yes. Manfasiin kiyya jedhi jedhamti amma gizee tokko reedii gizee qurxii nyaannu dhuma bar utaalii hidhii dhuma isaa dhungadhu na godhaa bar yaa Oromoo garuu ofin qaba manfasiin koo jarjara garuu nan qaban reedii irratti baay'ee obsee manfasiin koo way manfas. Obsi.
yaa reedii kiyya dhiisi gaafan si argu faa onneen na dhaatti manfasiin kun onnee na dhaata si dunaa kanan laala garagalee gizee isiin immoo kichinii galtu qabadhuu laatan jedha itti si kadhee kee reedii koo jedhee ka'een immoo deebi'an nutti dhuftii jedhee nutti dhufnaanis balaa. Kanaaf ija keessa na laaltaa dhafatiyye. Kanaaf isi laala reedii amma reedda taraddaa taatis naman taatu yaa reedii mi'u gizee. Si taraddaa odhadhu. Amma seenaa hin jira kunoo. Yeroo baay'ee yeroo si duran hin jirre ija keessa ol laallaamee ta'a. Seeraanis ilaalaa immoo ija kee keessa imimmaantu guutan naa'u laaffachuu keessa. Innaa'u yaa Oromooti innaa'u walaaffachuu keessa barba yaa Rabbii yaa Kaaliqa. Ay reedii ko. Tasgabbaa'e. Tasgabbaa'e. Miira keessaa qabu. Bakka sooma kana baasnee itti mari'annaa obsi ishee. Ani sooma gaafa si argadhe sooma iyyuu waan hin eegu natti hin fakkaatu manfasiin kiyyee jira bara. So Ramadan amaram. Nimbe Ofirra gattaa'e. furaa boodaan ifatti wal arguu hin qabnu. Yoo soomanaa wal agarre malee furaa booda wal agaruu hin dandeenyu. Ay manfas. Bakka Walitti siqayate. manfasicha teennee itti yaaduu qabna. Yaa barreedii suma kanatu Hunda gizee caalaa teessu. amma laal hunda caalaa kana magammachiisu si dura si eeyyamtee waraqata eeyyamaa si kennu siiti. Yaa si dunaa galatoomi mee dabaamee viidiyoo godhaa makiinaa diimtuu irra gadhiisuu qabaan kanarratti. Aan Oromoo miira Eeyyameera si qofa miti. Fati si qofa miti bar. Reediin haga afur fuudhu singiliidha jedheemi. Amma tokko qabaami sadiitu hafaa fi sadan keessaa tokko ta'uu namni barbaadu carraasaa haa yaallatu. Reediin afur miti jechuudha. Hidha tokko bulchuu danda'a. Carraa keessa yaala reediin singiliidha haga afur fuudhu. Kanatti jedhu. booda waraabbamaa jirta yaa suutuuna taa'i. Yaasi dura taa'ee viidiyoo waraabbachaa irraa jirin. Viidiyoon waraabbamaa galmee keessa galaa jira. Ragaa itti fidatta yoo si nyaara sitti gorte sagalee si baniif ishee. Abshir. Okay. Nageesse kaayaa si duna harkumaan ibiddatti of keette akkam jennare. Du'aa hima si Laa goone. reedi. Abshir habiibi. Ati maa afur miti ani waayifaayiidha jedhaan turre maal? Akkasitti na amansiiste gaa maalan godha. Hangaafuma jalqabaniifati wal barru gaafa wal fuunu akka waayifaayii taate akka ilma sabaa taate natti maana fuute. Kanaafuu Sammuu kee mareera. kana innaan sammuun kiyya amanee jira waan ta'eef akkuma waayifaayii akkuma ilma sabaa taatetti waan sammuu kiyya amansiiseef sadii qofa dabaltee anuu gaafa jedhaarti haadha faateen kalli walli obboleettii siin jedhaarti haadha biyu. Bakka timuddaa hundi keessa carraa keessa yaalladhaa gootittiin dhuftee lammaffaa taatee sadaffaa taatee afuraffaa taatee reedii dhuftee jechuudha harka galfattu dhugumatti goota anatu shallama tokko tokkoon keessan. Gaafas immoo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Gadda onnee namaa cabsu. Kuni gadda onnee namaa cabsu naa barreessanii. Kanaadha faateeti. Inda haati faate as jala jirti. Obboleettiin biyya qaalli as jirti. Gaddee erga fatiyaa seente anis meeshaa kiyya walawwalachuu qaba. Gaabbeen jira dhaatti haadha faateen. In turte haadha faateen turte erga sumaayyoo jechuudha maaliyaa obboleessaatiin taphachuu dhiistee daayirektii akka fatiyaa kanatti osoo deemte silaa qaata waan baatetti baate. Yaa miira ofii manfasii kee Obboleettiin biyya miira keessa manfasii kee baafadhu. Miira keessa hin galini. Yaa habiibi erga sumaa jechuudha. Erga sumaa siluma gaafa siin maaliyaa obboleettiitiin taphattu naa galee raanaa kanaadha faaxee. Kanaafuu jechuudha daayirektii akka fatiyaa kanatti kottu haadha koo. Isitti illee jijjiiramte. Maali siitu jedha araami? Itti fuftu itti muddituu kan bar miira keessa sii galchaa maal goota koo. Anamaa dhabaa ta'e obboleeyyummaan wayyaa fatiyaa bar dura walii galle fatiyaan gaafa obboleettii minaa ati jettuun
Ani hin fedhu jettee qurxii sitti himte maaliif jenna? Gaafa tokko akka tasaa qobattee wal argine ani hin obsu innis nan obsu jette. Hayyee achumaan Fatiyaan dura olii gal. Amma haadha faaxallee maal taate gaafuma dura osoo asis seenin obboleessa kana godhatte oduu biyya kana hin seenin. Yaa Habiibi, haadha faaxeen erga biyya kana dhuftee waggaa lamaaf deemti jechuudha. Waggaa lama miti guyyaa lama keessa iyyuu ilmi namaa yaadni isaan jijjiirama. Maal taate ati yaada si yoo jijjiirte si sokkeen taqabballa nuti. Hin jijjiirtu ati faatte. Ilmi namaa immoo Fatiyaa erga sheexaanni argee sheexaanni na harkisee itti muddi gootitti koo duubatti hin deebiin. Fuuldura waan itti amante tokko waan itti amante tokko jechuudha. Haati Fuulduratti faaxee namni duubatti hin deebiin. Lakki waan itti amante tokko jechuudha yoo inni galaxa ta'elle jechuudha fuuldurumatti bakka dhadheetti jaamuudha malee dudduubatti deebi'uun hin ta'u. Ta'ubatteerti isin astofuru ilaalatu jetteerti ta'ubattee meedha faate. Maaliif ifirraa dhiibdaati haadha faaxee carraa si yaaltu? Sammuu kootu amane kaa obboleettitti. A'uuzu billaahi ta'ubadhee. Amma rakkoon akka beeyta. Ani haati faaxee giseen argiton obboleettii sitti fakkaadha. Yaan immoo yeroo haadha faaxee argu obboleessa kiyya natti fakkaatti. Yaani hiikkan isaa anaaf isii jidduu miirri uumamu osoo wanni fedhe gale. Dura sammuun kenna akka badatti faahame. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga walumaan geenye baalee bidire. Jettee reedi koo? Sammichi nama amannaan hamaadha beektaa. Amma Fatiyaan sammuu kennatu gaafa duraa akka malatti amane galaxatti yoo guyyaa tokko mumkin. Yaada baatee an jedheera bar maaliyaa obboleettii kana lafa ka'aa. Maaliyaa obboleettii lafa kaa'ati yoo dide immoo maaliyaa abbaa fi ilmoo sadatti fayyadamaa meeqee qayyaraa laala. Amana wallahi. La ilaha illallah. Amma kolfata. Si karee fi nama kolfisiif nama kolfuu gooti. Yaa jedhee baran namni jechuudha maaliyaa abbaa fi ilmootiin taphataa maaliyaa obboleessaa obboleettiitiin taphataa kanaafuu jijjiiraa laalame. Koodaa yaan deedhe. Siluma danduunaan liqinfamne aan obboleessa obboleettiin kun siluma iyyuu akuyi obboleessaa uktii naan taane siluma. Naan taane siluma abbaa koo jechuun marteetti akkas fayyala jijjiiraa ilaala. Oye intala koo. Intala koo. Amma Fatiyyee. Cawataan harkaa jiru fi addi ishee onnoo hin jedhin. Nan du'e gaafan si dhiise an du'e ammayyuu miira keessan seenee bara. Fatiyaan immoo bar oomiira keessatti fakkaatti sagalee ishee Si miirri achiin siqu kan Fatiyaan rakkoo miirri si achiin siqu. Achiin siqu. Maal Fatiyyee kan bareedantu amma bareeda paawariin asirratti ture yoomittuu akka namni shoshate tokkichaan akkatti kuftee miira keessa seente. Amma bareedan. Isiin Durii gisee walitti manfasiin qabee koo jedhe. muddamaa jette. Manfasiin kan koo hin jarjara. Fatiyaan sooma qabdu guyyaa kana takka Fatiyyee ofii sooma keetiin qabdu ana sooma narraa walleessaa hartaadha. Naayina taano bannaadhaan. Sanan hin qabaa. Sanan hin qabaa. Sooman hin qabaa. Kan si dhibu hambaatii guutuu soomaniitiin dhumarraan ijaazaa ba'a. Ay Fatiyaa. Loqommoo maal jedha. Wallaahi dhasi. Wallaahi dhasi. Nama meeqa dhaabatee deema addunyaa kanarra. Wallaahi komentiin barreessaa uummanni kunis rukutamaadhaa bara. Oye haadha faatee sana namni maal itti fakkaata wanna wayii itti fakkaata waan makiinaa makalaakaa wayii itti fakkaatti haati faatee tun. Doozariidha maa sobamoo isiinuu jatti bara. Isiin waan maqaan itti mogga'eef eenyu harkisee si baasa minaamin jetti beekta. Dhaggeeffadhu gisee namni haadha faateetiin akkas jedhu baay'ee tokko aaraa beekta. Maal itti fakkaata? Reedii ilaali komentii haadha baatee argite suni ofiif paastaadha kanaaf akka taasaa.
Anaa saala faatee keessaa jechuudha. Kan isin guyyaa tokko mucaa tokko hojjette jechuudha. Yoo biyyuu hin dagadhu. Maalidha? Na harkatti macalaxa jetteeni. Allah haala baate. Haala baate. Eenyuchi harkisa si baasa jetteeni. Mucaan immoo dhuguma qalloo hagas gaala. Qoy obboleettii biyya tana gorfadha. Namni baay'een amma jechaadha baatee kana dhugaasee tun abboonu cafallayteedhanii dhiyeessan. Mucattii teenna jechuudha. Wallahi. Isin jedha barri, isin jedha akkas. Isiin namni jennaaniin kaa'aati faatee fayyita wannoodha. Dantaan qabdu uumama isiitiin kerlas konfidensii qabdi. Amma gaafa isiin dhiira tokkoon si cafallaqaattuun tokko immoo yoo jaalataa jiraatan cafallaqamuun barbaadeet bada jala. Osoo isii fedhu. Amma tokko gaafa tokko jaalala haadha faatee naa gaafattu malee jedhee cinqee daa'imni jechatana dhagee gaafa kaan maaliin keetta dubbisan jennaan an cafallaqamuun fedhu naan jedhe. Allah lazim ummata kolfa. Ajaa'iba wallaahi. Fataan goota dhadha. Bataam. Fatiyaa Ramadaana ganna balleessite haa ta'u guyyaa tokko qadaa kana waliin qabudha. Abshir. Anillee baay'ee si jaaladha ishee yaadiin kana. Anaan takkuma yaadu barakkan guyyaa takka si argadhu abdiin qaba. Abjuun keessoo milkaa'eera baga gammadde. Yaa du'aayin godhadhee barakka ajaa'ibattiin du'aayi godhadhee Ramadaana. Du'aayi Ramadaana keessa godhatte qeebalamee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin galata isaa faga'u. Yaa. Maanta tareeffa miira keessa galtee moo maaf akka taasofta sila paaworii qabdaa? Reedii waan duraan waa'ee hidhii isaa waa'ee bareedina isaa gisee yaadadhu gaafaatiin haa eeyyamtu bakka gammachuu miira keessa nagarche manfasiin koo bakka dafee na laaffise. Manfasiin makee kana waggaane waggaa'utti. Manfasuun waggaa'u jeetta. Danda'ee waggaa'u. Ana malee namni waggaa'u hin jiru kan namaallee anatu waggaa'uu danda'a. Ajaa'iba wallaahi. Ay manfasiifatiyaa. Batiyaa nama rafaatti akka deemi rafeetii koo akka dadhabde. Akkamitti si dhiisee rafa nan du'e kaa. Deemaa walii dawwalaa dhaqaati. Imoodha. Wayyoo imoon noonoo filitariin qabu imoonis telegiraamiinis filitariin qabu reeni immoo akkamitti jira keessa galtaa. Kamtu filitarii qaba? Miiseenjarii naa bilbil. Miiseenjarii. Filitarii baateera. Filitarii qaba? Qabee barganaaf dabbarree gisee bilbilu viidiyoo malee bilbilu amma nama. Yookiis snapchat. Snapchat illee ni dawwalaati? Ay. Snapchat. Ila wallahi wabillahi irra dhagayan. Xirritti godha. Okay. Bakka Snapchat isan buufadhaa qo'an iyyuu. Akkamitti ol argatan Snapchatidhaan? Fireen ol gaafatanii? Fireen ol gaafatan isin gaafadhaa qo'e. Akkana akkasitti walitti Garuu Chaayinaa si fakkeessa. Chaayinaa si fakkeessa. Obboleessa kiyya tokkotu Snapchatidhaan bilbilee hin bareenne meena laanii guyyaadha hin bareenne na Chaayinaa fakkaata. Na Chaayinaa fakkeessa. Bakka akkas taadhaniin messengerii walii bilbila. Yaa messengerii. Deemaa walii dawwalaa bakka. Deemaa walii dawwalaan jedhe. Maalirraa eddure. Na gubdanii coggaarraa na laaxxanii isiniin ga'ure. Sobnee kolfinaa keessi keenya mada jedhe. Ijji imimmaanii mormaa ragadaa. Sobeen kolfee jennaan dhugaa seenii jechuudha gammadanii ta'anii haasa'u. Kolfinaa hinaaffaa jechuudha gubadhee keessoon kan kuna gubatee garaan kuna gubatee jechuudha hinaaffaadhaan. Maal taatan isin? Hinde?
Na guggubanii bara gastiirra ta'anii jechuudha. Ija koo duratti miira keessa galla. Kottuu dhiima walii dawwallaa, misanjara walii dawwallaa, wal fuunaa miira keessan gadee sin hawwee sin fedha. Obseen dadhabe. Obsa fixadheen gad darbee bakka lamman jiraatu. Milla adarg. Obsee dadhabeen gadi darbeen. Akkasii wayyuu. Kiu jechuun amma qaatan kiu jedhee gogeen taa'aa jira jaalladheen taa'aa raseetan jaalladheetan taa'ee dhaggeeffataa raseetan yeroo jedhu kana hundeen irratti haasa'an jechuudha. Kiu jedheetaniin. Astaghfirullah laazim wallahi kolfee garaan na dhukkube. Reedii maal tafe meemme maal gochuu dhufe ammoo kan biraatii conkaaroo nu gubuu dhufe silaa rabbii nu gubee reedii wajjiniin. Ay, jaartii reeditti heerumte jechuudha. Isin bareeduma isaa laaltu. Isin waan biraa laaltu malee jechuudha kunuu conkaarnaan akkasitti isin gubataa jiraattu. Amma yoo walii bilbilaa harki jarri. Ana haa gubattu gubatteen bakka ishee. Na gurguddee kaatee amma aannan ta'uu isaati jechi kee kun. Aannan amma aarsanii aannan dhumarra obaasuu akkas jedhama. Ay, ergati jetteesh. Amma uummanni keenya baruu qabaa. Ramadaana kanaan sababanneet kutaa keenya garagara godhannee. Amma immoo kana tafee kana himuu dhuftee mee maaliif himuun barbaachise egaa namni wajjin jiru jedhu. Namoonni naa bilbiluu barbaadan firii jira kifilii keessa kophaa jira don't worry don't sodaachuu don't afraid anyone. Laa hin gubattu malee ati yaani akka anallee hin dabbarreef. Yaa baay'isawee warri jaartii qabdan yeroo ramadaana kana kilaasii kophaa godhadha. Kutaa ciisichaa keessan kophaa godhadha. Anamma kophaa bahee jira. Baatii tokkoof kophaa of baasee jira. Isillee nagaan anillee nagaan akka sooma tokko soomannuuf hatta akka nama hajira namni isin qaraa'isaa amma kitaaba quraana kula of bira kaa'ee jira warroota iimoon qara'uu barbaadan iimoodhaan instagiraama afaan nama qara'uu barbaadu. Instagiraamaan iimoodhaan qara'uu barbaaddu? Argitanii waan inni jiru. Shamarran keessattuu shamarran siingiliin baay'ee isin barbaachisa. Siingil qaraasista sanuu. Jechuun haadha mana abbaa manaa qabdu abbaan manaan qaraasisaa maal godha? Sa'a meeqatti qaraasista? Faxirii booda moo guyyaa sooma keessa moo sa'aatii meeqa? Faxirii booda. Aga sa'aatiin suhuuraa ga'utti. Nu galeera sirriitti qaraasistaati. Sheeka keenya abbaa qaraasisaa. Ati moo? Kuni bar walii na'uu jedhama. Dhugaadha. Ati bar wayi ati moo? Utuu Oromoo keessa kan akka keetii kana jechuudha. 10 qofa ta'e silaa hadheesseera. Oromoo nama kakootii dhabdee akkatti na jettee miliyoona 50 irraa coosi quliddeef. Galgala kophaa kan baane waliin arginu ulaan isii gara bahaatiin ulaan kiyya gara kaabatiin namni soba se'aa ulaa kiyya sin agarsiisu kuloon walumaan arginuun kuloo kiyya ulaan gartanii argan moon argine kuloo kiyya ulaan. Mul'ataa jira. Ulaan kiyyaaf ka isii garagaraadhaan. Ulaa amananiif bar. Ulaan isii gara biraattiin ulaan kee gurraacha miti kiyya kuloo adii. Kushiinaaf saalonii lakki boo isilleen kifilii ofii jirti kutaa jirra. Manni keenya kutaa 3 qaba. Kutaan tokko kooti. Kutaan tokko ka isiitti kutaan tokko ka walii keenyatti. Walitti qabna kutaa tokko.
You understand? You understand? Eenyu jetta anaan immoo an sila understandee min zamana understandee. Family baana lakki ati ma understand ati anchi ko smart na shani kanaaf ati handanya na siin jedha. Daftee waan siin jedhame fudhatta daftee Miira hojjettee keessaa jirti baa gobas. biyyee. Akka miira keessaa ba'u hin jiraame gubaa irratti gubaan naa dabalame. La ati nama addaati nama addaa smarti maayindiin kee baay'ee fagaateera. Nu ol Akkasii ta'eera maayindiin kee nu baay'ee. Maayindiin kee maaliif nu ol ta'e? Wantoota siin jedhame fudhattee hojiirra oolchitta daftee. maaliin godha gaa? Namoonni baay'een haasaa namaan dhagaanii hojiirra nu oolchan ati hojiirra oolchita aandanyaadha. Sarara kee eeggatta. Amasagginaalloo. You know? Thank you. So kanaaf baay'ee of hin dhiphistu. Keep it up afaan faranjiitiin akkuma si barsiisetti.